qormaata paartiin biltsiginnaa mudate paartiin biltsiginnaa qormaata akkamitti mudate caccabiinsi keessoo isaa keessa jiru maal fakkaata bakka lamatti bahu paartii biltsiginnaa maaltu ibsa waan jedhan ilaallam paartiin muummicha ministeeraa erga gaafa hundaa'eetii kaasee dhaloota isaatiin gufuun guddaan fuuldura isaa taa'e akkuma dhalateen qormaata afaan bu'uun guddinne isaa qancarsee abbaan isaa guddate dagaage bal'ate jedhus dhugaan jirtu qancaruu paartii badhaadhinnaati paartiin biltsiginnaa falaasama maddamar yookaan isa eda'amu jedhuun taaligamee gamtaa adda dimokiraasii warraaqsa ummatoota Itoophiyaa daaraa bubbeen fuute godhe ummata Itoophiyaa lugaama eda'amuutiin lugame bituuf akeekni isaa qormaata hamaa keessa seenem TPLF gamtaa dhiigaa keenyaan ijaarree hindignu jedhee finciluun maqalee mandheeffate biltsiginnaa doorsaatii jira ummanni Oromoo kayyoo mootota naafxanyaa natti deebisuu hedda jechuun itti fincile saboonni kibbaa mirga ofiin of bulchuu barbaanna jechuun kayyoo paartii biltsiginnaa danqee hudhee qabe Lamma Magarsaa falaasama eda'amu hin fudhadhu jechuun paartichi xoolagee du'a afaan akka gahu godhem gamtaan paartiilee Oromoo ABO PABO fi KFO'n kan booda irra shiraan fashalaa'e biltsiginnaa du'a afaan jirtu boolla awwaalaatiif qopheesse Abboonni paartii biltsiginnaa paartiin kenna du'uumannaa diinota isaa balleessuu qabna jechuun du'a afaanii kaasanii Oromoo barbadeessuun takka jedhanii jalqabanii gamtaa shiraan diganii erga balleessanii booda abjuu Oromoon filannoof abjootaa ture waqtii isaa irraa jijjiiruun abjuu sanis bishaan godhanii Haacaaluu Hundeessaa kan paarticha hadheeffatee falmu wareeguun Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa fi hoogganoota siyaasaa Oromoo akkasumas hoogganoota olaanoo adda bilisummaa Oromoo hidhuun biltsiginnaa afaan du'aa jirtu kaasee lubbuu itti afuufe kanas kan raawwate warra sirna naaftanyaa leellisanii fi bulchiinsa biltsiginnaa yookaan ammootu abbaa biltsiginnaa uume Dr. Abiy Ahmed Aliitiin dhiyeenya kana ammoo keessoon paartichaa qormaata hamoof saaxilamuu isaa odeeffanneeti jirra taateewwan qormaanni guddaan paartichaa mudatu akeekan keessaa tokko muummicha ministeeraa amma muudama kennuudha Mudamni dhiyeenya kana ammoo falmii guddaa keessoo paartichaa keessatti akka uume keessa beeytota irra deddeebiin odeessi nu bira gahaati ture ega mudamni muummeen ministeeraa muudee maal fakkaata keessoo isaaniitti dorgommii akkamitti ture caccabiinsi yookaan ammoo wal nyaatiinsi keessoo paartii biltsiginnaa ture maal fakkaata osoo mudamni dhiyeenya kana hirgaafamen dura biltsiginnaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa wal mormaa turaniin keessaayyuu kaayyoon paartii Izeemaa kaayyoo paartii biltsiginnaatiin wal fakkaachuun isaa hojii badhaadhinni yookaan biltsiginnaan Abiyyi dhalche keessa seenee akka hojjetu yookaan ammoo harka naqatu taasiseeti ture odeessi mudama dhiyeenya kanaan godhame irratti walitti qabanni akka mul'isutti kantiibaan magaalaa Finfinnee Injinar Takkalaa Uumaa qormaanni hamaan gama Izeemaa fi biltsiginnaa damee Amaaraatiin akka isa mudataa ture irra deddeebiin odeessi nu gahe ni mul'isa Paartiin Izeemaa kan Dr. Birhaanuu Naggaatiin durfamu saamicha lafa Finfinnee irratti bulchiinsi Takkalaa Uumaatiin taasifame qoradhee harkaa qaba harki Takkalaa Uumaa malaammaltummaan laaqamee jira qabeenya uummataa aangoo mootummaatti fayyadamuun saamuun gurguratee jira akkasumas dargaggoota hedduu kan magaalaa Finfinnee hin taane kondominiyeemii hireefii jira kanaaf uummata Finfinnee irratti dhiibbaa taasisee jira haa jijjiiramu jechuun Izeemaa fi biltsiginnaan damee Amaaraa Abiy Ahmed ta'aadhaabbi dhoowwaati turaniin kanas kan mirkaneessu walgahii isaan yeroo dhihoo dura taa'uun qeeqa isaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee irratti taasisaa turanii fi qorannoo isaan saamicha lafaa yookaan weerara lafaa taasifame irratti isaan dhiyeessan daawwachuun qofti gahaadha
wayita bilsigna damee amaaraa fi izeemaan waliin ta'uudhaan takkalaa uumaa karaa abiyyiitiin buqqisuuf hojjetan bilsignaan oromiyaa ammoo nama bakka isaa buusoo irratti mari'ataati turaniin as irratti bulchiinsi abiyyi harka izeemaa fi bilsignaa naannoo amaaraa irraa waan bahuu dadhabeef takkalaa uumaa aangoo irraa kaasuuf murteesse. kanas kan murteesseef injinar takkalaa uumaa qabeenya ummataa gurguratee jira akkasumas ammootu lafa hedduu dargaggoota maqaa lafa akaakayyuu kennaa jedhanii gurmaa'aniif kennee jira akkasumas kondominiyeemii hedduu namoota hedduuf namoota hin beekamne hiree jira jechuun kan irratti izeemaan qabsaa'eef waan ta'eef abiyyi aangoo sanirraa kaase. fakkeenyaaf kondominiyeemii yoo fudhanne kondominiyeemiin koyyee faccatti bara darbe hirame maqaan namoota achi keessaa mul'atu maqaa oromoo ni fakkaatamoo hin fakkaatuun gaafii keenya hundaam. injinar takkalaa uumaa eenyumaaf hojjetu waan kamiifuyyuu haa hojjetu garuu maqaan achi keessatti kaa'ame yookaan ammootu namoota kondominiyeemii san keessaa hiree kondominiyeemii san fudhachuu argatan hedduun isaa kan inni akeeku maqaa oromoo osoo hin ta'in maqaa faallaa mooraa oromootiin. garuu injinar takkalaa uumaa ummata sanirraas galata hin arganne oromoo irraas osoo galata hin argatin waan hafe fakkaata. takkalaan dhimma aangoo kantiibummaa magaalaa Finfinnee irraa kaafamuu akka dhageen irra deddeebiin waajjira muummee ministeeraatti deddeebi'us namni muummee ministeeraa yeroo takka yookaan ammootu lama kan hin caalle qofa akka wal arge odeessi nu dhaqqabe ni mirkaneessa. kunis tarii aangoo kanarraa na hin kaasin asirra tura yookaan ammootu rakkoo kiyya nin sirreeffadha jedheen ta'am yookaan ammootu bakka isa qubsiisu yookaan ammoo aangoo lammataa isaaf kennamu irratti waliin mari'achuuf ta'am. garuu muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed isaa wajjin wal argee haasa'uuf akka fedhii hin qabnedha qaamni itti dhiyeenyaan dhimma kana hordofaa ture akka irraa odeeffannetti. sababbiin isaa izeemaan yookaan ammoo paartiin biltsiginnaa damee amaaraa bulchiinsa Abiyyi Ahmedii fi Abiyyi Ahmed madaa isaa hudhee qabeetii jira. Abiyyi Ahmed kan yeroo ammaa Itoophiyaa falaasama eda'amuutiin taaligaa jiru tarkaanfii takka beekamtii biltsiginnaa naannoo amaaraatiin alaa fi akkasumas finxaaleeyyii sirna Minilik hordofaniin ala socho'uu hin danda'u. kanaaf isa dubbisuun itti ulfaate. injinar takkalaa uumaa tibba darbe Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa fi hidhamtoota siyaasaa oromoo dabarsee nama diinaaf kennedha. ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaa wajjin. artistii Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefame reeffi isaa yeroo gara Ambootti deemaa jiru kan bilbilee akka reeffi gara magaalaa Finfinneetti deebi'u kan taasise injinar takkalaa uumaati. erga Jawaar Faati galma giddu gala aadaa oromoo gahanii konkolaataa keessatti wajjin mari'atee firiijii reeffaa fida jedhee kan isaan biraa deemes injinar takkalaa uumaa ture. erga inni biraa deemeen booda humni waraanaa dhufee isaan to'ate. egaa injinar takkalaa uumaa gaafas hooggantoota siyaasaa oromoo Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa fi isaan hafan kanneen biroo dabarsee diinaaf kenne. garuu har'a diinni inni kalee fira godhatee dabarsee kenneef sun aangorraa fonqolche. itti qabsaa'uudhaan injinar takkalaa uumaa harki isaa harka malaamaltummaati harka qabeenya ummataa saame jedhee itti qabsaa'uudhaan aangoo irraa buqqise. injinar takkalaa uumaa erga waajjira muummee ministeeraa dhaqee waan isaan waliin haasaan ammaaf harka kenna seenuu baatus garuu waa'ee aangoo irraa kaafamuu isaa wajjin wal qabatam. irra deddeebiin kan isa qunnamaa ture garuu leencoo baatiiti. mooraan naannoo amaaraa kantiibummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee nun maltii nutu bulchuu qabaa kanaaf nuuf kenni jedhanii abiyyiin cinqaatii turanii. takkalaa buqqisii jedhanii irra deddeebiin kan gaafataa turan gaafachuu bira darbees dhiibbaa guddaa irratti taasisaa turanii. kanumaan kan wal qabatee bulchiinsi Abiyyi Ahmed yookaan Dr. Abiyyi Ahmed karaa caasaa isaatiin gamaagama hojii kantiibaa fi kaabinee isaa irratti taasifameenis malaamaltummaa fi lafti baay'een magaalaa Finfinnee keessatti karaa seeraan alaatiin akka qoodamte waraqaan qorannoo karaa paartii izeemaatiin harka bulchiinsa Abiyyi Ahmed seenee dhiibbaa taasifameen gamaagamni hojii bal'aan osoo aangorraa hin kaafamin tura injinar takkalaa uumaa fi kaabinee isaa irratti adeemsifame.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed kan badhaadhinne ijaaree ideoloojii madda maree yookaan ammootu eda'amuu jedhuun biyyattii san taaliguu barbaadu jidduu biltsiginnaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa jidduutti rakkatee diraramaati jira. Partiin isaa keessoo isaa keessatti dhukkuba hamaan qabame akka siree irra jiru namatti mul'isa. Kaayyoon paartii Izeemaa Finfinnee akkuma Oromiyaa jalaa baatetti haftee namoota sabummaa Amaaraa qabaniin buluu qabdi isa jedhudha. Kana milkeessuufiidhaafis Abiyyi akka waan isaan barbaadan godhu dhiibbaa hamaa irratti taasisaa jiru. Erga dhiibbaa taasisanii takkalaan aangoo irraa akka ka'u murteessanii booda namoota bakka isaa bu'uu danda'u irratti guyyoota hedduuf wal nyaataa turani. Kunis dhiibbaa hedduu paartii biltsiginnaa keessatti uume. Biltsiginnaan Oromiyaa namoota bakka isaa buusan maqaa tarreessuun lafa kaa'e. Namoota bakka takkalaa buusuuf kaadhimaman keessaa Addisuu Araggaa Qixxeessaa, Alamuu Simee fi Adeenech Abaabee yoo ta'an gama biltsiginnaa naannoo Amaaraatiin Burtukaan Miidhagsaa fi Nabiyyuu Baay'eetu kaadhimame. Koreen gidduu biltsiginnaa nama kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'uu irratti marii dheeraa taasisanis walii galuu hin dandeenye. Kaadhimummaa Burtukaan Miidhagsaa irratti itti gaafatamtuu boordii filannoo biyyaalessaa ta'uu ishee wajjin walqabatee akkasumas dhalattuu magaalaa Finfinnee ta'uu ishee wajjin walqabatee bulchiinsa magaalaa Finfinnee haa taatu warri Amaaraa yoo jedhu akkasumas Izeemaanis yaada kana yoo deeggaru warri Oromoo ammoo yeroo ammaa kana kantiibummaa magaalaa Finfinnee caalaa boordii filannoo irra turuu isheetu nu fayyada jechuun harka kufaa taasise. Kan biraa aangawoota olaanoo kantiibaa magaalaa Finfinnee keessa kan biltsiginnaa naannoo Amaaraa qopheessite Nabiyyuu Baay'ee yoo ta'u innis abbootii qabeenyaa gurguddoo magaalaa Finfinnee keessa jiranii fi takkalaa uumaa wal qunnamsiisuu keessatti malaammaltummaan waan laaqamee bulchiinsa kanaaf ga'umsa hin qabu jechuun kufaa taasise. Hundi isaanii dadhabina hojii isaaniitiin erga kuffisanii booda addi Adaanech Abeebee irratti falmiin yeroo dheeraa geggeeffame. Falmii kanaanis warri Amaaraa bakka hin buutu dabareen bulchiinsa Finfinnee kan keenya yoo jedhan warri Oromoo ammootu addi Adaanech Abeebee yeroo dheeraa kantiibummaa magaalaa Adaamaa irratti turteen hojii boonsaa galmeessitee jirti. Yeroo ministeera galii taatettis waan isirraa eegamu hedduu hojjettee jirti. Akkasumas abbaa alangaa federaalaa waliigalaa yeroo turteettis hojiin ishee ga'umsa gahaadhaan baatee jirti. Kanaaf bakka kantiibummaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti filatamtuu taate kan dhiyaatte isiidha jechuun isii raggaasise. Garuu asirratti wanti beekamuu qabu addi Adaanech Abeebee yeroo abbaa alangaa waliigalaa federaalaa turtetti daba gurguddaa ummataa fi hooggantoota siyaasaa Oromoo irratti hojjechuudhaan seenaa isii keessatti maqaa xuraa'aa nama galmeessedha. Hooggantoota siyaasaa Oromoo kan yakka takka hin qabne mana hidhaa keessatti dararuu bira darbee ragaa sobaa irratti qindeessuudhaan nama taphataa turedha. Wanti guddaan bakka sanii isin kaafamteef diraamaa itti kenname keessaayyuu kan adda bilisummaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa isatu ajjeese jedhu irratti namoota qopheessitee turte san akka barbaadametti diraamaa san fakkeessitee taphachuu dhabuu isiittu aangoo sanarraa isii kaasem. Garuu hardham kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee taateeti jirti. Erga falmii hamaan taasifameen booda kantiibummaan magaalaa Finfinnee addi Adaanech Abeebee ta'ee booda warri Izeemaa Adaanech maaliif bakka san buusan jechuun waca baay'ee dhageessisaatii jiru. Mammaaksi isaan mammaaka sunsumni jijjiiramus waxii hin mi'eessu jedhuun qeeqaatee jiru. Mee viidiyoo isaan ittiin qeeqan kana haa ilaallu. Keessaayyuu warri paartii Izeemaa kan Dr. Birhaanuu Naggaatiin durfamu akka isaan itti qeeqaa jiran haa ilaallu. የወይዘሮ አዳነችን መሾም በሚመለከት ዝም ብዬ ለምን እንደው አላቅም የጠቅላይ ሚኒስትር እንዳልካቸው መኮንን ካቢኔ ጉዳይ እየመጣ አስቸገረኝ ተመላለሰብኝ ጉልቻ ቢለዋወጥ የሚለው ነገር እየተመላለሰ አስቸገረኝ ወደፊት እናየዋለን ነገር ግን ዋናው ነገር ይሄ ነገር ወደኔ የተመላለሰው ጉልቻ ቢለዋወጥ ወጣ አጣፍጥም የሚለው ነገር እስካሁን የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ መርጦ በፈለገው ኃይል እየተዳደረ አይደለም
በጣም ያሳዝናል። asirratti paartiin Izeemaa uummanni Finfinnee nama ofii filateen bulee hin beeku jedham. Kun ammoo akka uummanni mirga ofiitti hin fayyadamne taasisa jechuun qeeqaatii jiram. Kan nama dinqu magaalaa abbaa qabdu irratti wal faxaa jiraachuu isaaniitiin Finfinneen handhuura Oromiyaa taatee osoo jirtu uummata Oromoo dhiibuu hin dhiifne. Ammas harka garaa jalaatiin duulli Oromoo dhabamsiisuu magaalattii keessatti hojjetamaatii jiram. Har'as Oromoon magaalattii san keessatti ol jedhee deemuu hin dandeenye. Wanti biraatu hafee Oromoon reeffa ilma isaa magaalaa Finfinnee keessatti awwaalachuuf hayyama nama biraa irra eeggataatii jiram. Artistii Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Finfinnee keessatti awwaalachuu nu dhoowwanii Finfinnee keessaa baasanii Ambootti awwaalame. Garuu fedhiin uummata Oromoo guddaan artistii Haacaaluu Hundeessaa lafa qabsaa'aa tureef magaalaa Finfinnee keessatti akka awwaalamu ture. Sun hundinuu hafee Finfinnee keessaa baasanii Ambootti awwaalanii. Keessaayyuu warri Amaaraa naannoo Amaaraa fi Finfinnee wal qunnamsiisuuf halkanii guyyaa hojjetaa jiram. Namoonni hedduun naannoo Finfinnee irraa fidanii lafa naannoo Finfinnee jiru irratti halkan qobsiisaatee jirum. Halkan mana ijaarsaatee jirum. Naannoo magaalaa Finfinnee keessaayyuu gara kallattii naannoo Amaaraatiin wal qunnamsiisuu irratti manneen hedduun amma sharaadhaan ijaaraman kan mul'atu namoota Gondarii fi Goojjama irraa fidanii saamicha lafaa naannoo magaalaa Finfinneetti taasisaa jiran kan ijaaramedha. Kanas ta'e sana ummanni Oromoo biltsignaan ummata Oromoo akka hin fayyadne ummanni mormii bahuun agarsiisaatii jiram. Ajjechaan guyyaa gara guyyaatti ummata irratti raawwatamaa jiru isuma kana akeekam. Kanaaf wanti keessoo paartii biltsignaa keessatti taasifamaa jiru akka duuba kana mul'atu miti. Yeroo baay'ee muummicha ministeeraa irra deddeebi'uudhaan paartiin keenya paartii sadarkaa addunyaatti beekamee fi sadarkaa addunyaatti dinqisiifatamuudha yoo jedhu irra deddeebiin dhagahamam. Garuu ibiddi keessoo isaanii keessa jiru hedduu guddaadha. Hundi isaaniitu wal dhiibaatii jiru. Keessaayyuu erga Shimallis Abdiisaa waa'ee magaalaa Finfinnee fi akkasumas paartiin biltsignaa jedhamu kun kan hundaa'eef ajandaa Oromoo tarkaanfachiisuuf jedheen booda keessoon paartii biltsignaa diigamaatii jira. Kan biraamotu qabsoo uummanni Oromoo taasisaa jiruun kan danqame paartiin biltsignaa fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa akka malee naasoo hamaa keessa jira. Uggura diinagdee uummanni Oromoo irra kaa'een diinagdeen isaa qullaa taateetii jirti. Akka keessoo beektonni himaa jiranitti baankileen mootummaa keessaayyuu baankiin daldala Itoophiyaa gatiin yookaan galiin inni gara guyyaa irraa gara guyyaatti galchuu hedduu gadi bu'eeti jira. Kun kan namatti argisiisu mootummaan Itoophiyaa kufaatii hamaa keessa jiraachuu isaatiin paartiin biltsignaa inni ijaares kufaatii hamaaf saaxilamuu isaatiin qabsoo uummanni Oromoo geggeessaa jiru keessaayyuu tibba kana kan labsiin qeerroo Oromoo hojiirra oolaa jiru kanatti qaala'insi jireenyaa magaalaa Finfinnee hudheetii qabee jira. Dhabamuun jimaatii fi akkasumas dhabamuun kuduraalee fi muduraalee mootummaa Itoophiyaatti akka uummanni dammaqee itti dallanu taasisaatii jira. Kun ammootu bu'aa injifannoo qabsoo qeerroo Oromooti. Gama biraatiin hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hidhamuun akka dhaabbileen mirga namoomaaf falman biyyoota alaa jiran mootummaa Itoophiyaa irratti ceephoo akka buusan taasisaatii jira. Mootummaan Itoophiyaa qaamota gurguddaa biyyoota addunyaa garagaraa keessa jiraniin yeroo garagaraatti qeeqamaatii jira. Kun ammootu dhiibbaa biyya keessa jiru irratti dhiibbaa biraa ta'ee mootummaa kana kuffisuudhaaf deemaatii jira. Hunda caalaa kan yaaddoo itti ta'e qeerroon Oromoo falmii finiinsoo isaati. Maqaa kanaanis raayyaa ittisa biyyaa ijaarra jechuun ganda hundarra deemee maqaa namoota galmeessaatii jira. Kanaanis tooftaa garagaraa fayyadamuun galmeessuudhaaf deemaatii jira. Tooftaan inni itti fayyadamaa jiru keessaa tokko biyya alaa deemtanii leenjitanii galtanii mindaan keessan mindaa hojjettoota biyya keessatti hojjetan dachaadhaan caala jechuudhaan namoota yookaan ammootu qonnaan bultoota ijoollee qonnaan bultoota sobuun raayyaa ittisa biyyaatiif akka galmaa'an hojjetaatii jira. Kanas karaa kaabinee fi ergamtoota isaatiin hojjetaa jira. Kun kan namatti mul'isu mootummaan kun kufee humna waraanaa cimaa ijaarachuuf akka inni socho'aa jirudha. Gara duubaatti deebi'ee yoo isin daawwachiise mootummaan
dargii yookaan ammoo kan koloneel Mangistuu Hayilamaariyaamiin durfamu dhuma aangoo isaa irratti beeraawii yookaan ammoo waraana biyyaalessaa jechuun ijoollee ganna 10 olii hunda isaaniitti mana waraanaatti guureetii ture. Garuu qabsoo uummataa humni waraanaa inni ijaare sun isa baraaruu hin dandeenye. Qabsoon uummataa ni kuffise. Abiyyis kallattiin inni qabatee deemaa jiruu fi daandiin inni irra deemaa jiru kan namatti argisiisu isa kanam. Uummanni keenyaaf dhaamsi nuti qabnu hin goggoomina, biyya keessan hin lakkisina, qabsoo teessan dhiiftanii raayyaa ittisa biyyaa hin seenina. Mootummaan isin sobee deebisee saba keessan uummata keessan ficcisiisuuf isin ijaaraa jira jechuun dhaamuun barbaadam. Tole kun kan daawwataa jirtan furguggee torbaaniitiin. Furguggee torbaanii keenya har'aatiin dhimma caccabiinsa paartii bilisignaa mudataa jiruu fi waraqaa qorannoo falmisiisaa Profeesar Maraaraa Guddinaa dhiyeesse irratti furguggeessaa jirra. Ammas nu faana bu'aa. Waraqaa qorannoo falmisiisaa Profeesar Maraaraa Guddinaa dhiyeesse irratti paartiin bilisignaa keessaayyuu warri damee Amaaraa akka malee wacaatii jira. Maaliif wacan? Kaayyoon waciinsa isaanii maali? Waraqaa san keessatti maaltu dubbatame? Dhugaa kamtu dubbatame isaan akkasitti wacan? Profeesar Maraaraa Guddinaa kan faallaa mooraa qabsoo Oromoo waccisiise kun waraqaa san irratti maal balleesse? Nafaana bu'aa. Paartileen siyaasaa Itoophiyaa dhiyeenya kana galma Komishinii Dinagdee Afrikaatti walgahii ta'an irratti Profeesar Maraaraa Guddinaa faallaa mooraa qabsoo Oromoo waccisiisee ture. Profeesar Maraaraa Guddinaa waraqaa qorannoo hundeeffama mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyeesseen sirna amma hojiirra oolfamaa jiru kun sirna kalee aanoleetti harkaa fi harma Oromoo mureedha. Sirna kalee humnaan Itoophiyaa aadaa fi eenyummaa tokko qofa keessaa calaqqisu ijaareedhaam. Har'as isuma santo nurratti deebi'uuf deemaa jira, nurratti deebi'uuf hojjetamaa jira. Siyaas dinagdeen biyya tanaa ilaalcha tokko qofa giddu gala godhatee ijaareedhaam. Siyaas dinagdeen biyya tanaa ilaalcha tokko qofa giddu gala godhatee kan ijaarameedhaam. Garuu biyya tana keessa kan jiru sabaaf sablammoota 80 oliin. Kanaaf wanti wannu lolchiisaa jiru isa kanaadha jechuun waraqaa qorannoo isaa dubbisutti seene. Oromoon har'as qe'ee isaa keessatti du'aa jira. Qabeenya isaa saamamaatii jira. Ammas Dr. Abiyyi sirna Minilik nurratti deebisaa jira jechuun dubbii hamtuu gara mooraa Minilik furguggeesse. Hasan Profeesar Maraaraa Guddinaa dhimma ijaaramuu mootummaa Itoophiyaa irratti dubbate dhugaa eenyuunuu haaluu hin dandeenyedha. Garuu mooraan faallaa Oromoo yookaan ammoo leellistoonni sirna Minilik irra deddeebiidhaan Itoophiyaa Minilikiin ijaaramte faarsuu jaallatu. Warra Oromoo kan Itoophiyaa san hin faarsine ammootu abaaruudhaan beekamu. Seenaan Minilik hojjete seenaa qulqulluudha, seenaa xurii hin qabneedha, seenaa sirrii hojjete harka muraa fi harma muraa aanolee hojjechuun isaa sirriidha jedhee warra falmutu dhiiga uummata Oromoo irratti taphataa jira. Qe'ee Oromoo diigaatii jira. Minilik gaafa Oromoo gabroomsu Oromoo lafa isaa irratti dhufe harkaa fi harma isaa muree calii calanqotti calgodhee saba kana hambise. Leellistoonni sirna isaa fi leellistoonni ideoloojii Minilik hundi isaanii sirna saniin akka Itoophiyaan bultu barbaadu. Itoophiyaan amma keessa jiraannu kun sirna san akeeka godhattee yookaan ammootu sirna san ilaalcha yookaan ammoo mul'ata isii godhattee irratti ijaaramtee deemaa jirti. Profeesar Maraaraa Guddinaa kanatu wanni lolchiisaa jira jechuun diina walakkaa taa'ee waa'ee kanaa haasa'e. Dubbiin Profeesar Maraaraa Guddinaa irraa furguggeeffamte qoma leellistoota Minilik akka malee dha'uun waccisiifte.
waraqaan qorannoo sunis gaafii hamtuu kaasem meewaan Profeesar Maraaraan jedhe viidiyoo tana irraa daawwadhaa. ከጦርነቶቹም የባሰ ትልቁ ነገር አጼ ምኒልክ የፈጠሯት ኢትዮጵያ ምን አይነት ነበር የሚለው ነው። ስለዚህ እነዚህ አንደኛው እስካሁን ድረስ ከኛ ጋር የቆየው የግዛት ፈጠራው አኖሌም በመሳሰሉት የታሪክ ጠባሳዎች ይዞ መሄዳቸው ነው መቆየታቸው ነው። ሁለተኛው እና ዋናው ነገር ግን ከማቅናቱ ጋር የተፈጠረው የፖለቲካ ኢኮኖሚ ነው። ይህም በነፍጥ ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ዛሬም እያወዛገበን ያለው የነፍጠኛ ስርዓት የሚባለው ነው። ለማቅናት የተሰማራው የፊውዳል ሰራዊት የገባር ህዝቦችን ነፃነት ቀምተዋል፣ መሬታቸውን ዘርፈዋል። ህዝባችን በገዛ መሬታቸው ላይ ጭሰኛና አሽከር ሆነዋል። ቋንቋቸውን አፍኖ በስማ በሎ ገዝቷል። ባጭሩ እጅግ በጣም ዘግናኝና ጨካኝ የሆነ የፖለቲካ ስርዓት ጭኖባቸዋል። ኢትዮጵያ ምኒልክ ኢጃሬ ማልፈካቲ ከንጀሉ irratti sirni ምኒልክ ጎዳኒሰኑ irratti uume darbeem sirni amma jirus Itoophiyaa san ijaaruuf deemam kanatu wal nu ficcisiisaa jira jedheem. Mooraan gama Amaaraas furguggee asii attachi furguggeeffame ofirraa deebisuuf itti gaafatamaan qunnamtii uummataa paartii Abin Xaahir Muhammad akkas jedheem. Profeesar Maraaraan rakkoo amma biyyattii mudate yookaan Itoophiyaan keessa jirtu irratti beenzila firfirsaa jiram. Sochii Oromoon kibbaa gara kaabaa taasise keessatti godaannisa sabni Oromoo saba Amaaraa irratti uume kaasuun ni danda'ama jedheem. Mee viidiyoo tana daawwadhaa. የኦሮሞን ኤክስፓንሽን ሌላ ስም እንስጠው ካላልን በስተቀር ወደ ጎንደርም ሲሄድ ወደ ተለያየ አካባቢ ሲንቀሳቀስ እርሶ የጠቀሱትን ካርሲ የባሰ ውድመት አድርሶ እንደነበር እንደርሶ አይነት ሰው ዲና ያርጎ መነሳት ተገቢ አይመስለኝም። ኢትዮጵያ የሚባለው ሀገር መኖሩን ያገናኘንና እዚህ ጋር ግልጽ መሆን ያለበት ሁሉም አካል ማስለቀሻ ካስነሳው እንዳልኩት በሜዲቫል ፔሪድም ሆነ ከዛ በፊት የተፈጸሙ ሁሉም አይነት ነገሮች ሁሉም አካል ማታገያና ማስለቀሻ አድርጎ ሊያስነሳቸው ይችላል። ስለዚህ ከሚኒሊክ የተነሳው የታሪክ አተራረኮ እምብዛም አሁንም ለምንፈልገው የናሽናል ዲያሎግ አቀራራቢ አይሆንም። ሐሰን አንገዋ ከና ከንኒ አኬኩ ሶቺ ኦሮሞን ክበራ ገራ ካባቲ ጃራ ኩዳ ጃፋ ቦዳ ታሲሴዳም ጃራ ኩዳ ጃፋ ቦዳ ሶቺ ኦሮሞን ክበራ ገራ ካባቲ ታይሴ ኬሰቲ አከዋን ኦሮሞን gocha Minilik Oromoo irratti raawwate san Oromoonis kaaba biyyattii yookaan ammoo ummata Amaaraa irratti raawwate seenaa wahii lafa jiru godhe dhiyeessem garuu dhugaan lafa jiru Oromoon yeroo hanga Gondaritti deemee bulchesan karaa sirna dimokiraatawaa fi sirna gadaatiin biyya san taaligee bulchaati turem kanaanis waggaa 71f masaraan Gondar ummata Oromootiin bulaati turem yeroo Oromoon bulchaa turettim lolli tokko hin geggeeffamne turem kana ana osoo hin jedhin kitaabota seenaattu lafa kaa'am garuu warri mooraa faallaa qabsoo Oromoo yeroo gocha Minilik ummata Oromoo irratti raawwate ummanni Oromoo fi hayyonni Oromoo dhiyeessan hedduu wacum kanas kayyoo isaanii waan tokkoofi madaa isaan ummata Oromoo irratti daba isaan ummata Oromoo irratti hojjetan waan saaxiluufi kana addunyaan akka hin beekne barbaadu angawaan bira hasa Profeesar Mararaa Guddinaa irratti yaada dhiyeessan Profeesar Mararaa Guddinaa siidaa aanolee kaasuun Minilik irratti maxxanse jedham garuu sidaan aanolee harka muraa fi harma muraa Minilik Oromoo Arsii irratti hojjete calanqisam garuu angawaan kun akkawaan Profeesar Mararaa Guddinaa sidaasan lafa kaasee Minilikitti maxxanse godhe dhiyeessem kunis jibba Oromummaaf qabanii fi Oromoof qaban akkasumas ammootum gocha mootummaan Minilik ummata Oromoo irratti raawwate dhoksuuf akeeka qaban namatti argisiisam garuu ummanni Oromoo eenyu akka isa miidhe eenyu akka isa darare tolcheeti beekam
akekni Profeesar Maraaraa Guddinaa biyya tana akeeka kaleetiin ijaaruun wal nu nyaachisa wal nu ficcisiisa kanaaf walii galteen biyyaalessaa murteessaadha jechuun irra deddeebiin mootummaa federaalaa gaafataati ture waraqaan qorannoo inni dhiyeesses isuma kanam Angwan waa'ee aanolee kaase kun akka jedhetti haasaa Profeesar Maraaraa Guddinaa akeeka Profeesar Maraaraa Guddinaa fa siyaasa isaa ittiin tarkaanfachiisan kana irraa ka'eeti uummanni Oromoo guyyaa har'aan kana down jedhee kan lallabaa jiruuf jechuun dubbate mee viidiyoo tana daawwadha ዶክተር መራራ አንድም ነጥብ ማቅረብ የማይችሉበትን ያኖሌ ሐውልትን በቀጥታ ገብተው አጼ ምኒልክ ላይ ያቀረቡት ሐሳብ በጣም ከጥላቻ ከዘረኝነት እስከ ዛሬ በፕሮግራማቸውና በፖለቲካ አካሄዳቸው ሲጠቀሙበት የነበረው ፕሮፓጋንዳ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ አሁንም ለሌላ ዙር የኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ኢትዮጵያውያን እልቂት የሚጋብዝ ከዚህ የጨለማ አስተሳሰብ የማንወጣበትን ውይይት በመቅረቡ በመጀመሪያ ደረጃ አዝኛለሁ በዓለም ታሪክ ውስጥ አሁን ባለው በመንሰማው እኮ ኢትዮጵያ ዳውን ኢትዮጵያ ብሎ የመጣ ህዝብ አሁን እነ ፕሮፌሰር መራራ የሚቆሰቁሱት እንደሆነ ይገባናል በዓለም ላይ ሀገር የተፍረስ ብሎ በሌላ ሀገር ላይ የወጣ ህዝብ እኔ ሰምቻ አላቅም ወደፊትም ይኖራል ብያላስብ Ummandi Oromoo yookaan qeerroon Oromoo down Itoophiyaa akka jedhaa jiruuf Itoophiyaan Minilikiin ijaaramte nurraa kufuu qabdi jechuu isaatiin. Itoophiyaan sirna Minilik hordoftu yookaan ideoloojii Minilikiin taaligamtu biyya tana ceesisuu hin dandeettu biyya tana keessatti jijjiirama fiduu hin dandeettu kanaaf Itoophiyaan sun nurraa kufuu qabdi jechuun dhaloonni har'aa kun alaa keessaan gaafataatii jira. Kun dhugaa eenyuyyuu haaluu hin dandeenye Itoophiyaan Miniliki faarsitu ijaaruu keessatti Oromoon qooda hin qabu Oromoon Itoophiyaa Minilikiin faarsitu gaafa ijaarame madaa Oromootu tuttuqama madaa Oromootu hoysisam kanaaf Oromoon Itoophiyaa Minilikiin faarsitu ijaaruu hin barbaadu Itoophiyaa sabaaf sablammootaaf taatu Itoophiyaa haadha sabdaneessaa taate ijaaruu barbaada kanaaf daawun Itoophiyaa jedhee lallabaa jira Itoophiyaan sirna Minilik nurratti faarsitu hin ijaaramtu jedhee kan qabsaa'aa jiruufis isa kanam gama biraatiin dubbii himaa ministeera dhimma haajaa alaa Diinaa Muftiin yaada kenneen uummanni Oromoo biyyoota garaagaraa keessa jiran Itoophiyaan haa kuftu jechuun lallabaatii jiru kun na dinqa jedhee haasa'e mee viidiyoo gabaabduu inni haasa'e tana daawwadhaa በውጭ ዜጋ ላይ አንዱ ሲከስ በውጭ ዜጋ ፊት ለፊት እርስ በርስ ሲጎዳዳ ማየት ራሱ በጣም አሳፋሪ ነው የሚሆነው ይሄ ጉድለት ነው እንደ ሀገር በጣም የሚያሳፍር ነው የሚሆነው ለማንኛውም ይሄን ለመታደግ የሚቻልበት ምክንያት መንገድ ዞሮ ባሉበት ሀገር እዛ ሀገር ባለው ሀገር ህግ የሚያስከብረው እዛ ያለው አካል ነው አንድ ሉዓላዊ ሀገር ውስጥ ተገብቶ እዛ ሀገር ህግ ማስከበር ለኢትዮጵያ መንግስት ከባድ ነው ለየትኛው መንግስት for that matter ነገር ግን አሁን ቀደም በመንላቸው መንገዶች ከሀገሩ መንግስታት ጋር ከተለያዩ ሀገሩ ተቋማት ጋር በመተባበር ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በመተባበር ይህን ችግር ለማለስለስ ወይም ለማቃለል ጥረት ማድረግ የሚቻልበት እድል ነው የሚኖረው kan nama dinqu aangoonni dhiiga Oromoo qaban kan biyya san keessatti mootummaa kanaaf hojjetaa jiran hundi isaaniitu ideoloojii sirna Minilik kanaan tuqamu isaaniiti ideoloojiin sirna Minilik garuu Oromoo ni miidhe malee hin gabbisne ni miidhe malee hin fayyadne kanaaf maaliif akka isaan falaasama kana yookaan ammootu ideoloojii Minilik kana faarsaniif namaaf hin galu kanaaf akka walii galaatti uummanni Oromoo biyya isaaf taatu Itoophiyaa isaaf taatu yookaan ammootu Oromiyaa mataa isaa Oromiyaa walabaa ijaarrachuuf qabsaa'aatii jira garuu hordoftoonni ideoloojii Minilik kaayyoo Oromoon qabsaa'aa jiruuf kana ukkaamsanii gaccabsanii irra tarkaanfachuu barbaadu kanumaa fi kan hidhamtoota siyaasaa Oromoo warra Itoophiyaa dimokiraatooyite ijaarra Itoophiyaa sabdaneessaa yookaan sablammoota hammatte ijaarra jedhanii qabsaa'an kan mana hidhaa keessatti dararaa jiruufi kanaaf yaanni Profeesar Maraaraan qorannoon Profeesar Maraaraan
paartilee siyaasaa Itoophiyaa irratti dhiyeessee qorannoo madaala kaaseedha. Garuu isaan biratti madaala tokkoyyuu hin kaasne. Duruu dhugaan mooraa faallaa qabsoo Oromoo biratti dhugaa hin kaastum. Kan dhugaa kaastum dhara isaan haqaaranii uummata Oromoo ittiin balleessuuf deemaa jiranidha. Garuu dhaloonni har'aa abadan sirni Minilik ideoloojiin Minilik Itoophiyaan Minilik ijaaree nurratti hin deebitu jechuun falmataatii jira. Kanaanis uummanni Oromoo gara boodaa irratti akka injifatu shakkiin takka hin jiru. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin furduggee torbaanii dhimma caccabiinsa paartii Biltsiginnaa fi waraqaa qorannoo Profeesar Mararaa Guddinaa dhiyeessan irratti dhiyeeffanne kana fakkaata. An kan isin faana ture Siraayil Sabaaf ogeessi kaameraa fi editarri Abdii Jamaal jalqabarraa kaasee hamma dhumaatti piroodaakshina bareedaan isin biraan gahaa ture. Qophiileen BBS Pro itti fufuu hanga torbee walitti deebinutti horaa bulaa deebana.